sagantaa afaan Oromoo saatalaayitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo keessummeessaan keessaan annamoo daandiiti qophii keenya ka duraatti adda. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a waxabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa dhiyeenya kennaniin fulbaana kana keessa Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen waggoota 5 filataman hojii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre guutummaa biyyattii keessatti hin geggeeffamne ture. Sababa rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabu hanqachuusaa akka ta'etu himame. Gama tokkoon yeroo biyyattii waraana keessa jirtutti gama kaaniin immoo bakkawwan filannoon ittiin gaggeeffamin yeroo jiran kanatti mootummaan hundeeffamu maal fakkaata ka jedhu irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu miseensota paartii mootummaa ka paartii mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaatiif filataman dubbisee dirree dimokiraasii karoobii dabree irratti dhiyeessinee turre kunooti. Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan 5 dhufaniif kan filatamaniiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filatamaniiran fooyyee qabaatu jedheen abdadha jedhu. Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirraa gara paartii badhaadhinaatti jijjiirametu anjaa irra wayyaa qabaachaa ture. Biyyas bulchaa waan jiruuf caasaansaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe. Sakaanii warri isaa hojii dorgoman qophii hagasiin qaban turani. Keessattuu immoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture. Isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti anjaa guddaa anjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aynaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'uu jedhee kan abdadha. Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaayes mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan. የሚጠበቀው ፓርላማ ከበፊቱ በጣም የተለየ ፓርላማ ይሆን ምክንያቱም የብልጽግና ፓርቲ ነው በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት አካስ ጀሉ ፓርላማን ኤገማ ጅሩ ኢሳ ካናን ዱራራ ባዬ ካናደተ የሚቲ ገሩ ኢሳ አካ ካናን ዱራ ካን ሰገሌን ቶኪች ቆፋን ከሰት ደጋሙዳ ጀዴ ኢኔኩ ሰበብኒ ኢሳስ ናሞተ ዲያተን የሙን ይላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይተበከም አልተበከም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋጊና ስርነ ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ሞጋመሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃረ ጀዴን አመነ ጀዱ manni maree haaraa fulbaana 24 hundeeffamu kun Itoophiyaadhaaf abdii qaanqee bilisummaa qaanqee walqixxummaa fidee kan dhuuf rakkoo siyaasaa rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaan muudachaa ture karaa tasgabbii qabuun mootummaan cimaan hundaa'ee rakkoo muudachaa jiru uummataa wajjin ta'ee mari'atee hiikuudhaaf kan carraan itti uumamu. mootummaan haaraan hundaa'u kun murtoon inni murteessu bakkeewwan filannoon ittiin gaggeeffamnetti murtoowwan murtaa'an fudhatama qabaachuu dhiisuu waan malaniif rakkoo biyyattiin keessa jirtuuf furmaata fiduu dhiisuu mala kan jedhan immoo obbo Urgeessaa Dheeressaa hayyuu siyaasaati. Namoonni baay'een akkaataa ittiin dhibamanii yookaan haala mijataa dhabuudhaan siyaasa keessaa filannoo keessaa of baasan bakka jiru kana keessatti namoonni yaada addaa qaban ilaalcha addaa qaban paarlaamicha keessatti hanga haala gahaa ta'een hirmaannetti dhimma paartiin murteessota ammas gara paarlaamaatti dhufee qaama mootummaa ta'a yookaan murtee mootummaa ta'ee itti fuudhas ilaalee akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa duraanii irraa adda isa godhu baay'ee
jiraachuu dhiisuu danda'a. Shakkii jedhuun qaba. Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e alkallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. Isa ammaa kanarraa maaltu eegama jedhamanii gaafatamaniif Dooktar Diimaan Okkoo akkas jedhu. Amma paarlaamaatti aanu keessatti kan hin abdadhu to'annoo qaama hojii geggeessu irratti qaamni seera baasu qabu hin jabeessa jedhee kan abdadha. Fuula duratti garuu wanni kun dhawaataan jijjiirama malee yeroo tokkotti jijjiiramuu hin danda'u. Fuula duratti wanni kun kan wayyaa'uu danda'u yoo mootummaa fi paartiin adda bahan adda daangaan mootummaa paartii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhee sanaan yaada. Dooktar Biqilaa Hurrisaas itti dabaluun wanti kanaan dura ture sun mootummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu. Paarlamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun daran cimee hojimaataan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura zabana CPLF keessa ture sana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa, seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu, wal qorachuu, wal sirreessuu fi madaallii uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti zabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlamaa cimaa qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u, to'achuu danda'u, even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana. Paartiileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dooktar Awwaqeenis dhimma kanarratti dhaabni isaanii ኢዜማን rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu. ሀገሪቷ አሁን አደጋ ውስጥ የገባችው በዚህ ህገ መንግስት አማካይነትና ህገ መንግስቱ biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin ኢዜማ heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata. Dhimma kanarratti Dooktar Diimaan akkas jechuun deebisu. Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaani heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa'u yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu jedhee yaadu garuu an akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessa wanni wayyaa'uu qabu wanni jijjiiramuu qabu kun baay'eedha. Akka paartiileen gariin jedhanitti garuu heera sana miti ka nama walitti buusisaa jiru. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatiin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanneen hiikaa argachuudhaaf walumaa galaa marii biyyaa barbaachisaa. Akka Dooktar Biqilaan jedhanitti immoo dhaabni isaanii dhaabni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu. Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba. Gatii hin qabu. Keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu. Yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu. Heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf, nagaa keenyaaf, tasgabbii keenyaaf, badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa fooyya'uu hin danda'a jechaadha. Inni kun xumuruu danda'a, xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laalaa heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaatee irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlamaa hundaa'u kanaa hin ta'a jechaadha. Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirturraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamuraarra jirti jedhan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattii nu furama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Misikuu Fiqaaduu.